malee. Hoolaa namaati? Hoolaa namaati. Okay, hoolaa namaati. Ayyeesh. Hoolaa Israa'eliiti moo ka Oromooti? Oromoo fi akkasii keessa hin jiru bara nama kallattii asiin akka dubbisa sagalicha kanatti hiikin jedhe malee. Isuma sanuu hiikuuf hoolaa Israa'eliiti moo hoolaa namaati? Hoolaa Oromooti? Oromoo fi Israa'el hiika isaan beeku. Tole hiikaa isaa. Ati hoolaa Oromoo yoo taate wanti Iyesuus Kiristoos hin galchu tokkollee hin jiru. Ka Iyesuus Kiristoos tiksee irratti ta'ee fi ka Rabbiin akka inni tiksuuf itti erge, ka inni akka barsiisuuf itti erge gara Israa'elotaatitti. Kanas maal jedhee Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:24 irratti maal jedhe Iyesuus Kiristoos? Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'el badan duwwaaf malee hin ergamne jedheeniin. Ka inni ergameef feessaaf Israa'elota qofaaf hoolaa Oromoo osoo hin taane hoolaa Israa'elotaatiif ergamee jechuudha. Ammas inumaayyuu gara siyyuun deeminaa jedhee dhoorgaa ture. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:5 irraa hanga 6 haa dubbisu. Ani kuma iddoo kanaa hin barbaade gara osoo hin taane kamaasii warra hin ta'initti geessu irra hin gorina. Mandara warra Saamaariyaa tokko illee sillixina. Kana manna gara warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'el badan dhaqaa jedha. Kanaafuu hoolonni Yesuus Kiristoositti erga Israa'elota malee si'ii miti jechuudha. Maal jedhee beektaati hoolaadhaan ani hoolaadhaan. Gaarii gaaffii isaan yeroo baay'ee kana hoolaa Yesuus nuun jedhu. Hoolaa Yesuusiiti. Yesuus tiksee kooti. Abbichi hoolaa immoo abbaadha Rabbi. Inni tiksee gaariidha. Namni tiksee isaan qofa dhiisee karaa biraa deemu maali? Islaamummaarraa gaaffii ani qabu maali yoo jette karaan dhugaan jireenyi karaa Yesuus malee hin jiru jedha. Namni Isaatti amanee jedha. Quraana keessattis garuu quraana gadi fageenyaan hin beekoni. Yesuus Kiristoos kana warri musliimotaa maal jedhanii fudhatu kanuma naa deebisime. Quraanis kan jedhu hin jira isinoo maal jettanii fudhattu? Jalqaba irratti gaaffii gaafadhu malee deebiin deebisini. Namni gaaffii gaafatu gaaffii ma gaafata malee deebiin deebisu. Akkas jedha yoo quraana keessaa jette irra gaafii gaafadha. Gaaffii gaafachuun immoo bareedaadha. Waa'ee Nabiyullaahi Isaa alayhi salaam Rabbiin quraana keessatti maal jedha kan jedhuufi Rabbiin akka nuun jedhu quraana keessatti in huwa illaa abdun an'amna alayhi waja'alnaahu mathalan libanii Israa'eel. بسم الله أفرتمي سدفا سورة الزخرف الرات ربنا كسيدا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إني نبي الله عيسى عليه السلام قربتش ربي نسرتي تلا أولي سبا إسرائيلي فكيني يسقود مالي وأنبراتي نتيجة كنافي إني نبي جيدا قربتش ربيتي إرقما ربيتي أكز الآن قرآن ولي قالتي إرجما ربي سبا إسرائيل في إرجع ربنا كذا بسم الله سدفع لكم سوفتمي سجل الرتلة ورسولا إلى بني إسرائيل جرى سبا إسرائيل تي إرجما يسجل إيجاد شران ربتا كنافو إني إرجما سبا جرى سبا إسرائيل تي إرجما المنما Samaariyaa mallattee jedha quraanni. Iddoo kanatti immoo kan sii galuu qabu yaa guutummaa biyya lafaa waaqayyotti gammaduu kee guddisii dhageessisiidha ka. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoos Israa'el malee saba birootiif hin ergamne. Eeyyan hin ergamne. Yesuus Kiristoos illee waan kanaan wal qabatee akka jedhu Maatiyos boqonnaa 15:24 gubbaatti ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos saba Israa'el duwwaadhaaf ergamee jechuudha. Quraana keessaa immoo namni nabii Isaatti namanne gara jannataan seenu kan jedhu hin jiru. Eessatti akkas jedhame? Ergamaa ta'uu isaatti namanne kan jedhu hin jira moo hin jiru? Eessaa dubbistee ati? In jira moo hin jiruudha kana bichaa naa ifime. Eeywa ergamaa ta'uu isaa amanuun quraana keessa jira. Ergamaa saba Israa'eliif amane ta'uu isaa amanuun dirqama quraana keessa jira. Saba Israa'eliif miti kaa guutummaa biyya lafaatiif ergame iddoo kanatti kan sii galuu qabu. La ati isa kamiin eessaa haasawaa jira eessaa dubbistee guutummaa biyya lafaatiif ergame kan jedhu quraana keessa eessaa dubbistee? Saba Israa'el kan lafarraa jennu fakkeenyaaf namni nabii Isaatti namanne karaa jannataa hin galu kan jedhu jira moo hin jiru kana bichaa hin jiru. Hin jiru. Okay.
Hiikaadhumti nabii wan Muhammad maal kanarratti kan naan galle jira. Muhammad maalidhaan? هاي محمد مو عليه الصلاة والسلام ارجع مع ربي بسم الله فرتبي في سد تفا لكوب سديد بسجل الرتي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم جل كناف نبي محمد عليه الصلاة والسلام ارجع مع ربي هي كما كاساني يوبر بعد دمو فارسا فارفما أمنا ما جتشون Aha, okay. Inni namni akka kiyyaa nabiini namichi namni akka kiyyaa haadhaaf abbaa qabaatee dhalatee ergamaadha. Okay. Yesuus Kiristoos maalitti fudhattusi fakkeenyaaf? أيوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام ارجع مع ربين الدنيا قوتو آف ارجع جتشور ربين قرآن ساكي ستي يرو دبتو بسم الله ديك دمي توقفا لكوبسا نبي محمد نما بي أنا قافت نجلا دبتين يرو نقافت نجلا دبتين أنا اللي يرو تدبس شر دبتان شرو نبي محمد عليه الصلاة والسلام بسم الله ديك دمي توقفا لكوبسا دبتو كوفتور برتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الدنيا قوتو آف رحمة قوني مالي سين إرجنيجر أنا الدنيا قوتو آف كسان إرجمان تبلتها بسم الله سدمي أفرفا لكوبسا ديك دمي سديت الرتي الدنيا قوتو آف سي إرجنيجر كان أنا محمد عليه السلام إرجما الدنيا قوتوتي نبي الله عيسى نو مالي كان نجت فكم الريف سينجد وانا الريف سينجد مالي وان برا ونن سينجد انجر نبي الله عيسى عليه السلام إرجما ربين سبا إسرائيلي إرجي قبر ربيتي إلما ماريان كان the son of Mary Abdiu nama tu dah War Krishna Devi tanggur keessatti inni guddaan maal beekta? Namni ergamaa ta'uu danda'u jedhanii bar namarraa dhalatee akkamitti ergamaa ta'edhan. Ergamaan isaanii qoy maalidha? Gandi Musee faantu maal turan? Yesus maal turan? Ifama sifaana dubbiin qabu abdi ifama irra naa deebita waa'ee ملائكة تو كمان وانا محمد مو ايوه جواب سر سيدي انا محمد عليه السلام ارجما الدنيا غوتو ارجما طمراتي اني سمو ربين قران كيستي بسم الله دقدمي توقفا لكوف سدبه توقف تربه بسم الله صدمي افر لكوف دقدمي سدت بسم الله فرتمي سدت لكوف دقدمي سجل بسم الله دقدمي شر لكوف توكو غباتي ربنا الدنيا غوتو دافي اكسم بسم الله صدمي سدي لكوف سفر تبرتي اكا سان الدنيا غوتو دافر جما تاني في طمر نبيوتا كسانتا ربي نوي Garuu Yesuus Kiristoos isa furtuu ta'ee isa nagaa baatee gara biyya lafaatti dhufeeyyuu ergamaa rabbiirraa dhufe jettaniiyyuu kan fudhanne nabii Muhammad nama akka keessanii akkamitti ergamaa dhattanii fudhattu? Nama akka keeti fakkeenyaaf nabii Muhammad nama akka keeti. ما يسوسس نوم كقوتي تبر Yesuus nama akka kee miti fakkeenyaaf Yesuus bifa foonii akka kee qabaatu malee bifa guutummaa nama jedhamee waamamu waa qabaatu malee waaqa Yesuus Kiristoos kan waaqayyo bifa qofa miti waanuma hunda waan waqti qaba laki waanuma hunda akka waan waqti qaba malee bifa qofa miti qaama saalaallee akkuma koo qaba harka qaba miila qaba waanuma hunda akkuma koo qaba Yesuus nama akka kootiiti malee adda miti Yesuus waan akka fakkeenyaaf akka nabiin Yesuus caalaa jettaka Eyyen Yesuus Kiristoosiin caalan Nabi Muhammad alayhi salaam sababiin isaa nama waan taatee fi namummaadhaan yaadda malee odoo bifa afuura keessaa yookiin bifa waaqayyootti yaaddee miti. Fakkeenyaaf akkas jedha. Achuma faarfannaa boqonnaa 47 siin dubbisaa yaa saba gara hundumti keessanuu harka keessan walitti rukutaa. Sagalee keessan ol fudhadhaa waaqayyo gammaduu keessan dhageessisaa waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru sodaachisaadha inni guutummaa biyya lafaa irratti mootii guddaadha jedha. Hubatte guutummaa biyya lafaa hundumaa irratti mootii guddaadha jedha. Maal faarfannaa waa Yesuus taasisaa faarfannaa waa Yesuus naasa waa Yesuus macaaf kakuu waraarraa dubbisi malee kan inni jiru macaafni waa Yesuus kan dubbatu guutummaa biyya lafaa dhabe iddoo kanatti kan sii galuu qabu sagalee kee ol fudhuu waaqayyo guddaa keessa waan Daawit dubbatedha malee dhaggeeffadhu kun waan Daawit dubbate malee waa Yesuus himite waa Yesuus naa fidide waa Yesuus kakuu waraarraa naa fidime kan inni ergamaa hunda caala kan jette
Barri macaafa keessatti ergamoota gadi isa bifa gabrummaa Yesuus bar garbichaa bara akka macaafaatti garbicha malee waaqayyoo miti akka macaafa kakuu haaraatti yoo ilaalte Yesuus Kiristoos waaqayyoodha Yesuus Kiristoos walla garbicha jedha. Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 17 dhaqee dubbisi. Maatiyos meeqa? Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 17. Siin dubbisa ishi. Maatiyos meeqa itti sila? 12. Boqonnaa Yookaan immoo Maatiyootitti maal rakkiftaa? Natti beekaa Maatiyos meeqa itti dubbisa? Yookaan immoo Filippisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 7 dubbisi yookaan. Akkas jedha laa siin dubbisa fakkeenyaaf Maatiyos keessaayyuu waa'ee Yesuus siin dubbisa. Egaa yommuu kadhattan yaa isa Waaqa irra jiraatu abbaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u. Qulqulluu ta'ee haa eeggamu. Mootummaan kan dhagaa jirta. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee Waaqa irratti akka ta'e akkasuma immoo lafa irratti haa ta'u jedha. Ishi? Okay, Kanaafuu maaltu gaaffii sitti ta'e iddoo kanatti na gaafadhu. Dhiifnee sammaayyee gara irratti as deemnee shi bareedaa. Kadhattanii jedha iddoo kanatti. Yaa isa waaqarra jiraatu jedhaa jedhame. Qoy. Eenyutu akkas jedhee barsiisaa jira? Eenyutu akkas jedhee barsiisaa jira? Sagalee isaati, sagalee Yesuus. Yesuus akkana jedheemi? Eeyyee. Okay. Eenyuun barsiise? Bartoota barsiisee akkas jedhee? Bartoota doon taane sagalee isaan nuu kaawwame bari. Bartoota duwwaadhaan miti warra sattama. Manne hundumaafuu amanuu. Bareedaadha. Gawaan gaariidha. Hayyee. Okay. Yesuus gaafa kana barsiisu eessa jira? Lafarra jira moo waaqarra jira? Akkas jedha dhageeffadhu lakkoofsa 7 irratti immoo Yesuus Waaqayyo akka isinitti hin faradne namatti hin faradiinaa jedha. Mee yeroo takka simboone waliin hin rukutin kaa waliin hin rukutin. Yesuus gaafa kana barsiisu lafarra jira moo waaqarra jira? Sagalee isaati lafarra jira geessisan. Lafarra jira ayyee. Inni immoo yaa abbaa keenya isa lafarra jirtu moo isa waaqarra jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe. Ati maaltu kana si geesse amma sagaleedhaan siin jedhaa jira bar. Sagalee isaati kan dubbifamaa jiru malee Yesuustu natti maa jira siin hin jedhu bar na bira jiraate. Yesuus yeroo kana dubbatu waaqarra jira moo lafarra jira siin jedhe. Irra deebi'ee si dubbisu egaa lakkinaan dubbisini naagaleera noo naagaleera. Yesuus yeroo abbaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u jedhe. Warra lafa kanarratti hafe akka qofaa akka keessatti yeroo sanaaf waan si gaafadhe Yesuus yeroo kana barsiisu lafarra jira moo waaqarra jira siin jedhe. Yesuus yeroo sanaaf lafarraa jiraatu amma immoo warra duuka buutuu isaa ta'eef akkasitti kadhatanii inni waaqarra jira lafarra jira galatoom inni Yesuus yeroo Kiristoos lafarra jiru waaqarra jiru sun eenyu? Deemuu isaa waan bareef Waaqayyo gooftaan keenya kana sagalee isaa lafa nuuf kaa'e. Lakki inni yeroo sana waaqarra jiru moo eenyu siin jedhe? Deemuuf waan jiruu fi sagalee isaa lafa nuuf kaa'e. Deemuu kaa'e rakkoon qabu boodatti deebina. Boodatti deebina waan deemuu. Eenyutu waaqarra jira yeroo san? Waaqayyo waaqa dhabe lafarrattis waaqarrattis aangoo kan qabu suma. Waaqayyo abbaa kaaddeere? Eeyyuka Waaqayyo ittiin qaanaaseete moo Yesuus ittiin qaana'u? Okay, waa Yesuus abbaa qaba moo hin qabu? Yesuus mataa isaattuu abbaadha ilmadha. Hayyee. Yesuus malee waaqni biraan jiru waaqarra? Yesuus malee ani waaqa biraan beeku. Kan isa erge. Galatoom. Okay. Kan isa erge eenyu? Atamma maa gaaffii koo walla jalaa dhoofte waa'ee Muhammad natti mennaan amma sitti me baran. Waan isaanii si hime bartu murree gara Yesuusitti as deebine. Abbaa inni Yesuusin erge eenyu?
Yesuusin kan ergee hafuura qulqulluudha. Na hubadhu. Kiristoos. Hafuura qulqulluutu Yesuusin ergee? Eeyyee. Mee ragaa nuuf kenni hafuura qulqulluu Yesuusin ergee kan jedhu. Si dubbisaan ture bara. Kan dubbifame iyyuu Lakki hafuura qulqulluu Yesuusin ergee kan jedhu sana qofa nuuf kenni. Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan gara biyya lafaa irratti dhalate. Seeraan hubadhu. Awwaan dhalachuu Kan inni dhalateef immoo akka qofa akka kee warra cubbuu keessa jiran furuudhaaf dhalate. Ayyee dhaggeeffadhu sheddisi afaa. Dhaggeeffadhu bontuudhaaf carraa kennina. Dursa irratti Yesuus Kiristoos Waaqayyoon osoo hin taane garbicha Waaqayyooti. Garba beektaniimi garba yookaan ammoo hojjetaa Waaqayyooti Yesuus. Nama dhalleedha. Yesuus Kiristoos nama. Afaan guuttadhee wanni isinitti himu Yesuus Kiristoos nama. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti Yesuus akkas jedha. Yesuus ani dubbii isa Waaqayyo irraa dhageessinitti himee isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu jedha. Yesuus Kiristoos nama. Dabalataan Filippisius boqonnaa 2 irratti bifa garbummaa uffatee jedha garbicha. Dabalataan Maatiyus boqonnaa 12 lakkoofsa 17 irratti isa Isaayyaasiin raajichaatiin dubbatame kan jedhu Isaayyaas raajichaatiin kan dubbatame immoo garbicha koo isa ani ol qabu jechuudhaan dubbata. Kanaafuu Yesuus Kiristoos garbicha Waaqayyoo nama ilma Maariyaamii jechuudha. Akkasi. Aganuma Yesuus Kiristoos Waaqayyo wanni jedhu hin jiru isa kana aganuma inshallah beedinillah wanti na dubbatu Yesuus Waaqa jedhu Yesuus nama jedhu eessatti argatteeti Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbise Yohaannis atumti na dubbisi bal'isiitoo dhiifamu si wajjin geeffadheeraati dubbifadhuuf bira Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 geeffanneera dhiifate Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbise dubbisiin jechaa jira bar rakkoon qabu. Ani geeffadheera si wajjin geeffadheera siin jechaa jira. Maayikii qabadhuutti dubbisi Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 bontu haasa'u. Maali joo ganaman galee garuu teessumtiyyuu na dhukkube. Dubbadhu boontu inshallah ustaad Abdii mana biraa sagantaa biraattu jira miti hiree takka inneetu naa gabaabsitu. Ayyaani gaaffii qofa sin gaafadha. Agasaan bananii mana bumuu azimi? Waan akkasiiti. Eegaa jira baran yeroo isaan bananii cufna eegaa jira. Anu sittani ma dheetaa jira nu yeroo isaan banan. Haa bananii yeroo isaan banan inshallah achi yaana. Dhiifama Yohaannis meeqattee abdi? Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 barreessaa fi ijoo jalatti koomentii jalatti barreessaa fi Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40. Dubbadhu boontu. Ayyee gaaffii sin gaafadhaa gaaffii koof deebii naa kennaa jechuudha. Gaaffii inni tokkoffaani amantaa musliimaa irraa sin gaafadhaa jechuudha amantaa waan quraanaa. Amantaa musliimaa keessatti amantaa musliimaa tokko amo lama? Amantaa musliimaa osoo hin taane amantii islaamaatti sirreeffadhu. Amantaan musliimaa waliin jedhamu jiru amantii islaamaati. Islaamni tokkicha. Amantii islaamaa. Tokkicha. Ishi tokkicha erga ta'eeti fakkeenyaaf amantaan islaamaa erga tokko ta'ee warri sammuufaa keessa of dhiiksanii ashuuraa jedhan sun lapheefaa of dhaatani maalidha warri kaan immoo yeroo sagadanii dhagaa fuuldura isaanii kaawwatanii sagadan yoo maalii fi inni lammaffaan immoo warri kaan immoo nuti waan takkanii dhagaattillee sagannu akkasumas immoo dhagaa yeroon suniin ji'u immoo ishee fuuldura geengoo wayii tokko kaatanii sagadu jechuudha inni sun maaliif inni kaan immoo fakkeenyaaf numa biyya Arabaa kana hojjennaa waan baay'ee argaa jirra jechuudha amantaa makanayyuu qabachuudhaaf yookiin immoo amantaan kamisa kamtu dhugaadha jennee adda baafachuudhaaf ana dhugaa yeroo baay'ee jaalataayee baradha wanta kanatu immoo na dhibee jira jechuudha warri kaan immoo nu homaayyuutu sagannee akkasumatti rabbuma keenyatti qofatti sagannaa jiru isa kamtu dhugaadha. Gaaffii bareedaa gaafatte jalqaba irratti warra of tumanii of dhiigsanillee warra of kabalanillee warra of dhiitanillee warra of ciniinanillee yoo jiraatan kan of dhungatanillee yoo jiraatan kan isaanii isaanuma gaafachuu ni dandeessa isin eenyu isin maalii jettee isaan gaafachuu ni dandeessa anammoo amantii islaamaa irraa yoo na gaafatte amantiin islaamaa kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii tokkitti rabbiin nuuf kennedha isiisan kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti bismillah sadaffaa lakkoofsa 19 irratti inna ad-diina 'inda Allaahi al-islaam amantiin rabbiin biratti fudhatamtuu filatamtuu taate amantii tokkicha islaama qofa tokkicha lamaa miti sadii miti
afur miti dhibba miti tokkicha amantii tokkittiidha jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti nu himeetiin jira. Dabalataan waa'ee salaatuutiin wal qabatee salaata rasuulli alayhi salaatu wassalaam akki jedhan salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salaata akka anaa salaatuu na agartan akkasumallee akkasitti salaata nabi Muhammad jechuu akka dhageessanitti salaata jedhan rasuulli rabbi alayhi salaam. Namni kamuu akkaataa rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti dubbatee fi akkaataa nabi Muhammad hadiisa keessatti dubbateen alatti namni ittiin dhufe isatu millaarraa bahe. Rabbiin qur'aana isaa keessa suuraa hashri yookaan hujuraa jedhee yaada. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والرسول عليه الصلاة والسلام اتيني سند في فلداتي تولي جدا جل ديما وان اني الرئيس اورا وما جتشو الرب النوم كناف نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكا اقاو في جلكاتنين سلاني نبي محمد عليه الصلاة والسلام تكا ادكي سوداني وفين ايكسني تكا وفين تومني تكا وفين ريوبني نمني كمو رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث ثاني كيستي نمني من احدث في امرنا هذا فليس منا نمني akkaataa rabbiin quraana keessa buusee fi akka anadiisa keessa dubbadhe kanaan alatti namni dhufe namni ittiin dhufe inni isarraan qeebalan fahuwa raddun aw mardudun alayh isarra deeffamaadha. Namni sun akka waan fedhe haa godhu islaamummaa keessatti an islaama jedhee maqaa dhaawwatee wantoota garaagaraa raawwachuu danda'a. Wanni sun garuu amantii bakka hin bu'u wanni sun isarraa deeffamaadha isarraa hin qeebalamu guyyaa qiyaamaadha fuula rabbii duratti ni gaafatamaa jechuudha. Waliigalatti islaam jechuun amantii tokkicha muslima jechuun immoo hordoftoota amanticha saniiti. Namni karaa sanirra gad dhaabbatee hordofee karaa sirriirra jira islaam amantiin isaa islaam. Namni immoo sanirraa dabe isatu fuula rabbii duratti itti gaafatama. Waliigalatti amantii islaamaa kan jedhamu tokkicha namni ammoo fakkeenyaaf namni jallatee wallaalumaan dogoggoraan daangaa dabruudhaan wantoota garaagaraatiin wantoota garaagaraa argamsiisuu ni danda'a. Sun islaamummaa bakka hin bu'u jechuu barbaade. Namatu fedha fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti gabaabsee amansii kaasa. Namni tokko akka aadaa Oromootti namni Oromoon safuu qaba jedhama. Aadaa qabaa jedhama. Oromoon aadaa qaba safuu qaba. Naman arrabsu qullaan deemu. Garuu Oromoo keessaa namni ba'ee baalagee wahii gabbaatee nama arrabsiti. Baalagee wahii gabbaatee qullaa deemti. Safuu balleessiti aadaa balleessiti. Akkana jechuun Oromootu baay'eedha jechuu miti. Oromoo kan jedhamu nama tokkicha isarraa wal geenye. Oromoon tokkicha. Garuu namoonni Oromoo ta'anii ka'anii wantoota garaagaraa fiiliin garaagaraa agarsiisan. Akkana jechuun Oromootu baay'eedha jechuu osoo hin taane Oromoon tokkicha namoota achi keessaa ba'antu waa agarsiisan. Warri sun ofii isaanii bakka bu'u malee Oromoo bakka bu'uu hin danda'an. Kanaaf islaama jechuun amantii tokko Oromoof amantii wal bira qabuu fi miti wal'iyaadhu billah akka namaa ifa galutti ibsu kiyya malee waliigalatti amantiin islaamaa tokkicha namni akka quraanaaf hadiisni ajajuun alatti ba'ee deeme isa tokko guyyaa qiyaamaadhaa itti gaafatamaa jechuudha. Amantiin islaamaa tokkicha akkas waliigalatti. Hayyeni dhiifama wajjin irraanaa ibsuu fi toon taane ani nan dhaggeeffadha. Isin jalaa yeroo baay'ee taa'aniin baradha. Irraa naan deebisiina. Akkasumas gaaffitti isin gaafadhe qofa. Fakkeenyaaf nama amantaa musliimaa itti seenuudhaaf waan kana na daangessee jira. Maaliif yeroo sagadanii isa akkamitti akka isa fakkeenyaaf ni dhaggeeffadha. Yeroo sagadanii agaa fuuldura kaawwatu. Warri kaan immoo yeroo sagadanii hin kaawwatani. Bakka lama jira jechuudha. Akkasumas immoo gaafadheeraa jechuudha. Waan kana yeroo gaafadhu nuti Muhammad ergamaa rabbii ta'uu hundumti keenya yoo itti amannaa garuu immoo yeroo durii ergamoota keessaa dagadheera maqaa isaaniin beeku yeroo sana harka muramanii turanii akkasumas immoo maal waan ta'anii turanii fi nutillee sababa kanaaf mataa of iiksinaa lapheefaa of rukunnaa jedhanii turanii jechuudha. So anama fakkeenyaaf amantaa kanatti seenuu fi itti seenellee toon beekin itti seenuu korra yoon kana gaafa immoo ifa naa gu'aati. Kuni kana jechuun kana jechuu amantaan isa dhugaanii islaama isa kanadha naan jedha. Gaaffii bareedaadha. Warri dhagaa of dura kaatanii fi warri of tumanii warra daangaa rabbiidhaa cabsanidha. Warra daangaa rabbii keessaa bayanidha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti dhagaadhaan of tumaa jedhee nun ajajne dhagaadhaan of dura kaawwadhaa salaataa jedhee nun ajajne rasuulillee nun ajajne waliigalatti warri sun warra daangaa rabbii darban warra ajaja rabbiitiif kan rasuulaa alayhi salaatu wassalaam in ordofne hojiirra hin oolchineedha.
kan rasuulli rabbii alayhi salaam nu barsiisan salaata akka isaan salaatanitti salaatuudha akka rasuulli rabbii immoo alayhi salaam itti salaatan akkanumatti akkanuma salaatu malee dhagaa of jala kaatanii salaatuu fi of tumuullee nu barsiisne sun warra jallate warra daangaa darbe warra karaarraa dabee siin jechuu kiyya. Ayyee galatooma ammoo gaaffii xiqqoo qaba isa sanas nan gabaabsa fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos nama'aa yookiin immoo Yesuus nama'aa jettu miti. Fakkeenyaaf Yesuus namadha kan jedhu quraanarra barreeffame ragaa wajjiniin ni jira afaan Oromootiin akka fakkeenyaaf Arabiffaan hin danda'u waan ta'eef afaan Oromootiin yoo barreeffamee jira ta'e ija kootiyoon arginan amana waan ta'eef wanta ijaan argin amana ni jira. Waan gaarii jalqaba irratti Yesuus Kiristoosii namadha kan jedhu caafamee jira jettee gaafachuun kee xiqqoo inni kun anaaf xiqqoo tanaadha maaliif jennaan namadha jettee gaafachuu osoo hin taane waaqadha jechuutu irraa gaafatama malee namadha jechuun hin gaafatamu. Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf gaaffii hin barbaachisu. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf Maariyaam irraa dhalachuun isaa qoftiyyuu gahaadha. Takka addunyaa kana irratti yookaan ammoo akka quraana irratti akka macaafata irrattis waaqayyo dhalatee hin beeku. Waaqayyo namarraa hin dhalatu. Waaqayyo namatti illee hin aajamu. Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf Maariyaam irraa dhalatuun eega Maariyaam irraa dhalate immoo akka daa'imaatti kittaanamuun qaamni saalaa akkuma kiyyaa keetii irraa muramuun nyaatee dhuguun rafee muguun achi ammoo eeganaa'oo guddatee eegana ammoo namni akka keenyaa qabdee akkasiin amantanitti qabdee reebuun kunniin waaqayyoon kana godhamuu hin danda'u. Waliigalatti nama ta'uusaa gaafachuun macaafarraas ta'e akka quraanaatitti nama ta'uusaarraa osoo hin taane waaqa ta'uusaarraa gaafatama malee. Maaliif jennaan nama ta'uusaa Oromoon kiristaannis ni amana. Kiristaanni ni amana akkasumallee musliimni illee ni amana jechuudha. Waliigalatti isa kana Yesuus Kiristoos nama ta'uudhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akkas jedha. Baasee si garsiisa? No, fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos abdii qaamni nama jalan dubbatiin sa'aatii tokko taa'een eegga. Ani suma dhugaa amantii amanuufani malee abdii taphadhee yookiin immoo si gaafadhee deemuufi miti siires. Ton si gaafadhee deemuu yookiin si arrabsee deemuufi ta'ee sa'aatii sana taa'ee sin eegu hojii koo dhiisee jechuudha. Eeyyeen Yesuus Kiristoositti hin amani fakkeenyaaf amantaan tokko kuni akkasi jedhee ragaatiin akkuma isin ragaa gaafachaa turtan sana ragaatiin natti agarsiisa. Amantaanii inni ortodoksii kuni Yesuus Kiristoosii ilma namaati yookiin immoo namaa ittiin amaniina kan jiru na agarsiisa. Arabiffaa hin danda'u afaan Oromootiin yoo jiraate yoo hiikame. Okay, sin garsiisa rakkoon hin jiru. Sin garsiisa. Bismillah shanaffaa suuraa maayidaa jechuudha. Nama akka kadhatti tasgabbaa'ee gaaffii gaafatu bari hin barbaannaa yoo wallahi. Bismillahir Rahmanir Rahim. In argita jedhee yaada. Ifaa telefoonaatti dabalaa gahe. Akkas jedha kuno. Sitti mul'ata jedhee yaada. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أكسر إسان ربين يوكان واقعيون مسيحي إلما مريم جدا رقمت كفر نجر مسيحي نس نجر مسيحي نمو إن بيتا كان يسوس انتهي جتشورا نجر يا إلمان إسرائيل ربي قوفتاك يا في قوفتاك يسانتهي قبرا رقمت ربين نمني ربي التواقن ديسي ربين إسراتي جنة حرام تاسيتين جرا teessoon isaas abidda miidhaa raawwattoonnis tumsitoota miidhaa raawwattootaafis tumsitoonni hin jiranii jedha tokko jedha takkammoo sin garsiisa akkasi akkanni rabbi yookaan ammoo waaqayyoon hin taane jechuudha torbaatamii fi afur jedhee yaada bismillah أكس جدلا مسيحين ilmi Maariyaam arguu jirta ergamaa isa dura ergamoonni darban malee homaa miti haati isaas akkaan dhugoomsituudha lamaanuu nyaata kan nyaatan turan akkamittiin akka keeyyattoota
isaaniif ifa taasifnu ilaala. Ergasiis akkamitti akka isaan dhugaa irraa garagalanii jedha. Ergamaa isa dura darban akkuma ergamoota isa dura darbanii kan nyaatee dhuguu ture jedha. Ilmi namaa immoo kan nyaatee dhugu immoo ilma namaatii jechuudha. Ilma namaatiin dhala kan biraa nyaatee dhugu. Maleekaan hin nyaattu, Rabbiin hin nyaatu. Walii galatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabiyullah Isaa yeroo wasafu akkas ergamoota akkuma ergamoota isa duraadhaa inni illee nama nyaatee dhugu ture jedha. Nagate? Dabalataan immoo tokko sii dabala asuma suuraa maayidaa kana keessa jechuudha. Lakkoofsa 17 akkas jedha. Warri Rabbiin isumatu Masiihii ilma Maariyaam jedhan dhugumatti kafaran. Jedh sila yoo inni Masiihii ilma Maariyaam haadha isaatii fi namoota dachii irra jiru hunda balleessuu fedhe eenyutu Rabbiin irraa isin tiksaa? Mootummaan samii dachii fi wantoota gidduu isaa lamaan jedhaniu hundumtuu kan Rabbiiti. Waan fedhe uuma Rabbii waan hunda irratti danda'aadha jedha. Dabalataan immoo bakka tokko qofa si garsiiseen sirraa xumura. Bismillah 43ffaa. Bismillah 43ffaa. Akkas jedha. Lakkoofsa 59. Dhugumatti inni yookaan Iisaan gabricha nuti isa irratti tola oollee ilma Maariyaamiif fakkeenya isa taasifnee malee waan biraa miti jedha. Argitee? Dhugumatti inni garbicha nuti irratti tola oollee ilmaan Israa'eliif fakkeenya taasifne malee waan biraa miti jedha. Akkas kanaafuu inni garbicha Rabbii fakkeenya Rabbii saba Israa'eliif taasise qofa jechuudha. Akkas. Isiniin dadhabsiisu abdi fakkeenyaaf akka seera uumamaa boqonnaa tokko irratti lafallee namallee kan uume hundumaayyuu kan uume bineensotallee beelladotallee hundumaa kan uume waaqatu uume mitiiree waaqumatu uume. Kanaafiyyu ammoo erga waaqayyoo kana hundumaayyuu nuunis nu uume addaamirraa nu uume mitiiree erga hunduma waan kana nu uume akkamittiin waaqayyo lama ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf isin islaam erga taataniiti warri kaan immoo kiristaan erga ta'anii waaqayyo bakka kanatti lama amoo tokkoma. Inni kun asiinis yeroo dubbifnu akka macaafaatti illee waaqayyo tokkichuma bar namootatu mimicciiree as qabee achi qabee waaqayyoon baay'isuu barbaada malee waaqayyo tokkichuma. Fakkeenyaaf amma tokkoffaa Qorontoos irratti meebaasee si garsiisa. Uumaan waa hundaa waaqayyo tokkicha inni sunis waaqayyo abbaa akka ta'e tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti lakkoofsa 5 irraa kaasee si dubbisa. Akkas jedha. Argita jedhee yaada. Waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessa lafa irras jiru. Waaqayyooliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkicha jedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkicha jira. Innis abbaa isa waanuma hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatiif jiraannu akkasumas gooftaa tokkicha jira jedha. Waaqayyo tokkicha akka ta'ee fi gooftaan tokkicha akka ta'e macaafni dubbata. Akkasumallee waaqayyo tokkichi sun Yesuus waaqayyo abbaa isa Yesuus Kiristoosiin uume isa waaqaaf lafa uume akka ta'e dubbataa jechuudha. Waaqayyo tokkichaa fi isa waanuma hundumaa uume waaqayyo abbaa akka ta'e dubbata. Kanaafuu waaqayyo tokkichi. Yesuus illee asitti dubbachaa ture. Maarqoosiin boqonnaa 12 lakkoofsa 19 gubbaatti akkas jedha. Yesuus deebisee inni hundumaarra caalu dhaga'e Israa'el waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha. Waaqayyo 2 3 4 hin jiru kophaa isaa waaqayyo tokkichatu gooftaadha jechuudha. Ayyeen isiniin dadhabsiisu kunillee dhuguma ragaadha jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus ergaa sumatti amanna nutillee Yesuus Kiristoos hin fayyisaa nu fayyisaa jennee amanne malee waan biraattiin gara biraallee hin dhaqne. Kunillee suma dhugaatii jechuudha. Amantaanii kiristaanaa sobadha inni jedhamu soba miti kun dhugaa ragaan jirudha. Anillee isiniin arrabsuu fi miti jala keessan taa'ee nan baradha ammas barumsa waa hedduun na hanqateetu jira. Taa'een baradha yoo dhugaan karaa waaqayyo gara dhugaatti nu haa deebisu inni kun soba yoo ta'e immoo gara isa dhugaa sanatti nu haa deebisu isiniin jedha galatooma. Hayyee galatoome dabalataan ammoo Yesuus Kiristoos fayyisaadha kan jettee fi ibsaa dubbachuu barbaade dubbadhu. Itti fufi bitaan dhaabdi.
Haye Yesus Kristos fayyisaadha kan jetteefi Yesus Kristos akka waa fayyisaa ture Rabbiin illee Quraana keessatti nu himeera. Garuu humna isaatiin osoo hin taane humna Waaqayyooti. Yesus ofii isaatii wanta akka illee hojjechuu hin danda'u. Yesus humna isaatii wanta akka illee hojjechuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo humna Waaqayyo isaaf kennee waa hojjeta. Sana taanaan ammoo ati illee humna Waaqayyo sii kenneen numa hojjetta. Akkasumallee ani illee humna Waaqayyo sii nuu kenneen naa kenneen nan hojjedha. Sigalee kuno amma fakkeenyaa fi kuno argita jedhee yaada Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaan irraa akka nageetti nan farada firdii ani faradus qajeelaadhaan yaada koo duukaa bu'uun barbaadu yaada isa na ergee duukaan bu'aa malee jedhe kanaaf Yesuus humna isaatiin wanta akka illee godhuu hin danda'u raajii kan hojjetu wantoota garaagaraa kan hojjetu humna waaqayyootiin immoo boontuun illee arra kaatee wantoota garaagaraa hojjechuu ni dandeessi waaqayyo humna sii kenninaan fedha waaqayyoo taanaan waan fedhe dalaguu dandeessi kun ammoo waaqa naman taasisu. Sigalee isa durallee namoonni wantoota garaagaraa hojjetan dhukkubsataa fayyisan du'aa kaasan namoota hedduu jiran isaan waaqa ta'uu hin danda'an wantoota garaagaraa ati humna waaqayyootiin dalaguun waaqa sin taasisu maal si taasisaree ergamaa yookaan immoo raajii si taasisa malee waaqayyo sin taasisu jechuu barbaadeen Yesuus humna isaatiin miti kan inni waa godhu humna waaqayyootiin jechuu barbaadeen. Ayyeen galatooma amma garuu ani gaaffii kana yeroo biraan sin gaafadha ammayyuu amma akka isin barsiiftanitti fakkeenyaaf akka amantaan islaamaa hordofanii fi amantaan kiristaanaa hordofan barsiisanitti walumaa galatti waaqni akka lama ta'etti nu barsiisaa jiru jechuudha walumaa galatti fakkeenyaaf islaamni asirra taa'ee gaafa barsiisu amantaan islaamaa akkana hordoftoonni amantaa akkana ajanii gaafa barsiisanii dhugaa dubbachuuf taanaan teenya dhaggeeffanna akka qobaatti jirutti. Kiristaanis gaafa barsiisanii akka qobaatti jirutti namoonni baay'een dhugaa rabbi namoonni akka koota jala kana ta'anii isin dhaggeeffatan hedduutu jira. Waaqni kun lama moo sadii hanga jennutti geenyee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa barsiistanillee arrabaan osoo hin taane ragaa ta'aatii suutuma ji'aatii barsiisaa akka nuti hubannutti inni tokko aamsa kooti. Inni lammaffaa immoo warri jala kana jirtanii amantaa kiristaanaa warri hordoftanii otoo hin beekin ol baatanii wal arrabsuun faayidaan qabu. Oromoon safuu qaba. Oromummaa qofa yoo taane immoo namumtiyyuu safuu qaba. Akkuma nama uumama waaqni nu uumettillee. Kanaafiyyuu wal arrabsuu nuun fayyadu. Wangeela baradhaa, taa'aatii baradhaa maaliifi yoo baratan malee hin deebisan waan ta'eefi kanaafiyyuu galatoomaa isiniin jedhaa yeroo biraa walitti deebina. Galatoomii ulfaadhu dhugaa dubbachuuf abjaatii godhuu hin dagadhu galatoomii ulfaadhu jazaakillahu khairan